Woyyoomi waan waaqarraa kennamu gadaa woyyuu murtii woyyuu soddaa woyyuu ollaa woyyuu niitiin dhirsa qadduu woyyuu namni tunne duudii gadaa murtiin woyyuu akkana woyyuu naman tuqu waan namaan balleessu namaan hin dheekkamu namatti hin mufatu latti woyyuu waan woyyuu lafarra teettaa woyyuu irraa qotattee nyaattaa woyyuu waan uumaa inni woyyuu waaqa woyyuu latti woyyuu abbaa woyyuu haati woyyuu gadaa murtii woyyuu soddaa woyyuu dhaansa kanaasinii dhaama miidiyaa kana alatti hin balleessina bakka hange'a duukaa bu'aa akkasiin bulaa. Woyyuu Holistic Media akkuma maqaasaa sagantaalee dhaloota wayyoomsan bifa hunda galeessaan dhaloota ijaaran qabatee dhufeera. Sagantaalee guddina hafuuraatiif ta'an garagaraa faaruu barsiisaa fi lallaba dubbii sagalee waaqayyoo kadhannaa diraamaa fi walaloowwan garagaraa akkasumas sagantaalee barumsatti hojiitti guddinatti dhaloota onnachiisaniif dammaqsan garagaraa barumsaa fi leenjii gaggeessummaa fi hoggansaa ijoolleedhaaf dargaggootaaf maatiidhaaf gaggeessitoota hundumaaf ta'u akkasumas sagantaalee guddinaa fi jijjiirama hawaasummaaf dinagdee irratti xiyyeeffatan garagaraa qophiilee aadaa fi amantii oduu wayitaawaa sagantaalee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an waliin qabatee dhiyaateera. Miidiyaalee hawaasaa irratti Woyyuu Holistic Media jettanii nu argachuu dandeessu. Woyyuu Holistic Media.